Taloo daawwimmoo kan isheen kaasteetti jirtu jechuudha. Kana jechuun uummanni Oromoo qabeenya fardaa ni qaba. Fardaan lolee mo'achuu danda'a. Fardaan miidhagata saree cidhasaa ni bareechata. Fardaan gaddasaa ni bareechata kan jedhu taloo daawwiin as keessatti kaasuu dandeesseet kan isheen jirtu jechuudha. Kana jechuun immoo artiin isa barreeffamee taa'e akkuma jirutti ta'ee kan afaan hin dubbatamu yookiin immoo kan sirbamu kun immoo caalaatti namni akka inni qabatu ni taasisaadha kan kaafamu yeroo garagaraatti keessa sababiin isaas artiin afaan addunyaatti jedhamee waan kaafamuuf suuraa faana waan dabalamuuf wantoonni inni barsiisu ni jira jechuudha. Nama afaan hin beeknellee akka beekan kan taasisu keessaati jechuudha. Kanaafiyyuu Oromoon qabeenya qabu keessaati qabeenya fardaas ni qaba. Qabeenya fardaa qabuun immoo wanti inni gochuu danda'udha. Taloo daawwiin kan isheen artii isheedhaan beeksisteetii jirtu. Addunyaa kanarratti turteetti hojjetteen dhageettii guddaa uummata hundumaa biratti argatteeti kan isheen jirtu sagalee ishee kiiloolee sanaan yoomiyyuu ni yaadatamti laphee namoota hedduu keessatti kana malee immoo qabsoo uummata Oromoo keessatti ashaaraa ishee keesseen immoo yoomiyyuu kan hin dagatamnedha. Taloo daawwiidhaaf kan nuti kaasnu inni guddaan kan biraan immoo sirboottan hanga kana gara kan namoota kanneen biroo wajjin weellistee wajjinis wal qabatee jechuudha. Wantoota hundumaa yaada isheetti qoma isheetti qabachuudhaan barreeffama tokko malee sirboota hanga kana qabachuun yoo xiqqaate kaastiin tokko sirba 12 hanga sanadha kan inni qabatu waan ta'eef kanneen hundumaa yeedaloo namni sii kenne qabattee walaloon namni sii kenne qabattee qomatti deebitees jechuu danda'uun kunumtuyyuu immoo gara kan biraatiin dandeettii cimaaseen qabdu ta'us kan namatti agarsiisudha. Kan hunduma ofiiseetii qoma isheetti qabattee jechuun see ajabis kan nama jechisiisudha. Dandeettii kan isheen baachaa turte artistoota gurguddoo keessattuu afran qalloo keessatti afran qalloon yoo kaafamu artistoota afaan Oromoon bara reedoo cabsa jedhamee yaadamaa turetti artistoota sirbaa turedha. Achi keessa kan jiran jechuudha. Baandii sana keessa isaanitti dabalamuu dandeessee jirti. Isaan waliin waa'ila ta'uudhaan wantoota garaagaraa akka isheen hojjechaa turte seenaan ishee inni kaasa. Sana keessattis immoo keessuma artistoonni kunis immoo yeroo isaan dhugaa bahanii fi miidiyaalee garaagaraa irratti ni mul'ata jechuudha. Artist Taloo Daawwee yeroo sanarraa kaastee jabaattee hojjette keessattuu gama artii Oromoo guddisuudhaan wal qabatee namoota gahee isaanii ba'atan keessaati haadha ijoolleeti. Haadha ijoollee ta'uun isheen daangessine dubartiidha. Dubartii ta'uun isheen daangessine sababiin isaa gaafa dubartii ta'anii yookiin immoo gaafa haadha ta'anii manatti ijoolleen nama harkisuun jira. Ijoollee ofiif waa jechuutu jira. Inni sunillee isheen daangessine Taloo Daawweedhaan jechuudha. Isheen jabaattee gara dhumaarrattis immoo dhibee kaleetii wajjin ta'uudhaan gaa kunneen hundumaan yaalamaa turuunis kan yaadatamudha. Garuu gaa kan irraa oolan qabne gaa sirni awwaalchaa magaalaa Adaamaa amma mana jireenyaa seetii gara isteediyeemii Abbabaa Biqilaatti adeemaatti kan inni jiru gaa bakka qondaaltonni mootummaas argamanii jiranitti akkasumas immoo dinqisiifattoonni fi jaallattoonni bakka isaan argamanitti gaa sirni gaggeessaa goota tokkoof malu ni taa'aaf jedhameeti guyyaa har'aa kana kan inni eegamaattis jiru akkasumas kan guyyaa ammaa kana ta'aa jiru isuma kanadha. Egaa akka garaatti afaan Oromoo silaa akka fooliidhaaf yaa foolii libaanataa silaa akka gootummaaf halloota darbee jiraata. Qeellisa sagalee isheen gurra Oromootaa keessa dabartee yaadaa fi qalbii namaa hattee laphee Oromootaa keessa buufattee kan jiraattu kabajaa fi jaalalli akkasumas dinqisifannaa isheen addunyaa aartii keessatti qabdus daangaansaa fagoodha. Utuu waan hojjette hedduu qabdu utuu waan himamuuf jaboo qabdu waa'een ishee jaalalaan hidhii xuuxamuuf bira darbee hedduu kan isheef hin dhaadheffamne qubsumaan gara ejersa goorootti handhuurri ishee awwaalamee jedhamee kan himamuuf magaalaa jaalalaa jedhamtee kan waamamtu Dirree Dhawaatti sagalee kan ciratte qabsoodhaafis gammoojjiiwwan daangaa baha biyyattii jiran faana miilaan irra imalteetti. Iddoo dhalootaa caalaa iddoon itti guddatte qabsoo isheen Oromoo fi Oromiyaadhaaf oolteef ka'umsa akka ta'e barreessaa Baqqalaa Lataa kitaaba seenaa qabsaa'ota dubartoota Oromoo fi wareegama jedhu keessatti hireera. Dhalattee ijoollummaan otoo isheerraa hin bahin gara Dirree Dhawaatti kan geeffamte gootni kun akkoo isheerraa waa'ee Oromummaa dhandhamte. Sagalee uumaan qaree kenneef ammoo qabsaa'ota Oromoo diinaaf harka hin kennine qabsaa'an yoo kufe qabsoo biqilcha malee badeen badu jedhanii lubbuu isaaniifuu osoo hin dhiphatiin Oromummaaf warreen wixxifataniin akka wal bartu ishee godheera. Abdii Qophee nama burqaan walaloo isa keessaatti yaa'u gu'an beeknee fi qabsaa akkaataa qabsoo itti beeku carroomee kanarras sadarkaa qabsoon Oromoo irra geessee fi bu'aa ishee argaa jiru Muhammad Qophee waliinis hedduu hojjetteetti. Taloo Daawween eelaa aartii fi qabsoo keessatti argite dandamattee hanga lubbuun jirtutti Oromoof Oromummaa osoon ganiin kan jiraatte goota sagaleen kiilolee sagalee fi meeshaa hidhannoon qabsoo Oromoo keessatti hirmaachaa turteetti. Magaalaa Dirree Dhawaatti guddattee carraa barnootaa osoon argatiin sarara qubee uumuufis qalama osoo hin qabatiin lubbuun kan dabarte Talloon sarara diinaa seentee diina akaa'uuf garuu abidda kilaashii bobeessaa turteetti. Dandeettii addaa walaloo qabachuuf qabduun kan leellifamtu gootni kun
albama 23 keessatti walaloo tokko qubeen osoo hin barreeffatiin kan sirbite Halloon albama 10 qofaa isheetti sirbiteefis deeggarsa kobbee yookaan iskiriptoo hin gaafanne. Jabduu barnoota qalamaa malee aartii harka kennachiifte gootittii dubartoota Oromoof fakkeenya taatee fi hanga ammaattis dubartii sirboota hedduu sirbuun beekamtii qabdudha. Fi Faaxumaa Muhammad faa waliin ta'uun handhuura Oromiyaarraa yeroo jalqabaaf faanni ishee qubate. Achittis artistoota akka Zarihuun Wadaajoo, Ilfineesh Qannoo, Huseen Tusii, Dannabee Ida'oo, Shaabee Sheekoo fi Daani'el Namarraa fa'a waliin wal arguun wanta waliin qaban Oromummaa irratti wal gahuu waan beekaniif xurree qabsoo agarsiisa weelluun booda jiruufis yaadaan erbuu walii seenutu dubbatamaa fi Halloon jecha dabduu fi himtee sobaa Oromoo irratti dhoobamu akkaanuu kan mormaa turte nuti Oromoodha isa ittiin isin nu waamtan san miti jettee mootummaa Dargii fuulaa fuulatti itti himaa akka turtee fi kanaanis gatii Oromummaan nama kaffalchiistu kaffalaa turteem. Kanaaf egaa kan isheen weelluu ishee keessatti abbaan koo Oromoo jettee kan himachaa turtee fi Halloon albeema 10 ofii ishee sirbitee fi 13 nama waliin sirbite kana keessatti irra guddeessa Oromummaa irratti yaaduuftuyyuu malee sirboota namummaa fi jaalala leellisaniin qalbii uummataa boojiteetti. Halloon jireenya bu'aa bayiin guutame kana yeroo nafan dachee irratti dhiiste sadan Rabbi fudhate barbaacha addunyaa kanatti nagaa dhaammatteetti. Bara 1954tti dhalatte umurii waggaa 62tti ammoo Oromoo fi Oromummaa qabsaa'aa fi turte dhalootatti kennite iddoo dhugaa deemteetti. OBN maatii fi uummata Oromoo mara akkasumas jaallattoota aartiif jajjabina hawwaam. deebi'uudhaan egaa walitti deemneet kan nuti jirru sirna gaggeessaa awwaalcha artist Haloo Daawwitii kan nuti waliin daawwachaati jirru jechuudha. Egaa sirni gaggeessaa kunis immoo bakka artistoonni akkasumas immoo qeerroo qarreen sana darbuudhaan immoo abbootiin qabeenyaa uummanni Oromoo hundi bakka argamanitti dhaga sirni gaggeessaa guyyaa har'aa bakka jaallattoonni ishee argamanitti sirni gaggeessaa ishee yookiin sirna awwaalchaa kan inni gaggeeffamaati jiru. Kanaanis wal qabatee egaa nutis wantoota garaagaraati kan nuti biraan ga'aati jirru eessaa garamitti deemaa jira maalirra jira kan jedhus daawwattoota keenya biraan ga'aati jira. Artist Haloo Daawwii immoo waa'een ishee dubbatamee fi kan hin dhumne kan nuti waa'ee isheetti jirru jechuudha. Jiru waa'een isaa bakki isaaf maluu fi waa'een isaa agas mara hin dubbatamu akkuma walii galaattu jechuudha. Garuu immoo egaa hojii isheen hojjettee fi hanga yoonaatti qabsoo uummata Oromoo keessatti ga'ee isheen qoodi isheen ba'atte illee akka salphaatti waan ilaalamu miti. Dubartoonni baay'eenis gara aartiitti kan sirbu faaruma iddoo hundattuu weelluuwwan hawaasuma keessatti weellifamii wal qabate dhiiraaf durbi yeroo isaan walii weellisan baay'inaan ni mul'ata jechuudha. Isa kana immoo dhugoomsuu keessatti artist Haloo Daawwiin gahee ishee ba'achuu dandeesseet kan isheen jirtu jechuudha. Keessattuu akka inni kaasettaadhaan dhufuudhaaf gahee ishee ba'atteet kan inni jirtu. Kanaan dura hawaasni ofiisaadhaan otoo artist Haloo Daawwiin sagalee isaanii osoo asiin baafatiin ture dubartoonni artistii Oromoo ta'an hundi isaanii sagaleen isaanii osoo hin bahin dura uummanni ofiisaadhaan akkasumas artistoota jiraattota bulchiinsa magaalaa Adaamaatiin ibsuun barbaada. Akkuma beekamu artist Haloo Daawwee umrii ijoollummaa ishee irraa kaastee sagalee uummataa ta'uun umrii ishee guutuu tajaajilaa kan turte gameettii fi
ogeettii haadha sagalee kiiloolee miidhagaa fi gurraa fi qalbii nama hawwatudha. Artiist Halloo Daawwee yeroo afaan Oromoo raadiyoo cabsa jedhamee akka hin cabsine aartiin dabaltee kan argisiiste haala siyaasaa fi dinagdee Oromoo Itoophiyaa keessatti irra gahaa ture walleen hojjechaa kan turte goota bara baraan yaadatamtudha. Weellistuun Halloo Daawwee sirboota kan akka ededa jireenyaa, obboleessa gaarii, wal hora warra keessanii fi kanaaf kanneen biroo weellisuun jaalalaa fi tokkummaa aartiin labsuun beekamtii. Magaafachiitti yeroo hedduu uummata keenya cinaatti dhaabbachuudhaan kan beekamu abbaan qabeenyaa obbo Yaadataa Juneedii anaa dhufu yeroo ammaa kana nu gidduutti makamaniiru baga nagaan dhuftan jennaani. Kanatti aansuudhaan gara waltajjiitti kan affeerru pireezidaantii waldaa muuziqeessitoota Oromoo artiist Tsaggaayee Dandanaa ta'u gara natti dhuftanii akka umrii sanitti mataa keessatti waan baay'ee nu uumte as geenyee jirra. Osoon mataa keessaa isii qabu gaafni jalqaba arge bara 2015 akka Faranjiitti Halloo Daawwee magaalaa Finfinneetti sagantaa raayyaa irratti yeroo jalqabaatiif wal arge hamilee natti horteen galateeffachuuf dubartoota baay'ee ni dandeenya jedhu keessaa warri naa hirmaate isii turte sabbata isii firraa hiiktee mudhitti na hiitee hojii yoo warra maqaa hin dhawin hundaa'u maqaa rabbiitiin ofii isin gaafadhaa. Warri keessaafuu akka shari'aa islaamatti booda ulamaawwan keenyanii dubbatanii odoo isii hin awwaallanne dura namni warraa qabu yoo jiraate haqa irraa qabu yoo jiraate zayini yookaanis liqiidhaan fuula rabbii duratti gaafatamuu waan hin qabneef odoo reefka kana liqidii keessa gadi hin kaayine namni wahiin irraa qabaa maallaqaan irraa qabaa haqni kiyya isii bira jiru yoo jiraate oduma asirraa meetaa itti salaannee hin deemne booda ulamaawwan keenya nu gaafatanii namni irraa qabu yoo jiraate nutis bikka buusuudhaan kafaluudhaan isiinis hirriba nageeyaa boqonnaa nageeyaa akka gootu hunda keenya isin gaafachuu barbaada. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Galatooma. qabsooftuu namoomaa kan taate beekamtuudha. Ammas uummata Oromoo fi dinqisiisu